Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Doctor irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin handarratu bushaati. Biyya keenya Itoophiyaatti sababa weerara vaayirasii koronaan lubbuun namootaa ammallee akka darbaa jiru himame. Itoophiyaatti sababa weerara vaayirasii koronaan lubbuun namaa darbaa jiru guyyaatti giddu galeessaan nama 12 ol ta'aa jiraatu. Ragaan ministeera fayyaa irraa argamu ni ibsa. Lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamaa jiranis akkaan dabalaa jira. Akka ispeeshaalistiin yaala anesteeziyaa kireetikaal keerii fi peen meedisin hospitaala Pheexroos Dr. Xurunesh Bushaa jedhanitti kutaa kana keessa hojjechuun yookiin namoonni akkaan dhukkubsatan keessa hojjechuun yeroo kanatti baay'ee ulfaataa fi nama dhibee wal fakkaataan hafuura baafachuu dadhabe yerootti yookiis guyyaa guyyaatti du'u ilaaluun baay'ee nama kan gaddisiisuu fi dargaggoonni illee du'aa jiraachuun vaayirasii kana haalaan yaaddessaa godha jechuun Yookoo Doctoritti himaniiru. Faalamni qilleensaa bara 2019tti du'a daa'imman ji'aa gadii 400 fi 70 ta'aniif sababa ta'a jedhame. Biyya Hindiitti daa'imman ji'aa gadii 116 fi biyyoota mudhii Saaraa gadiitti daa'imman 200 fi 36tu ji'a isaanii jalqabaatti sababa faalama qilleensaan du'a jedhame. Akka qorannoon Global Study addeessee fi State of Global Air himetti daa'imman ji'aa gadii gara 400 fi 70 ta'an sababa faalama qilleensaan akka du'an kanneen faalama qilleensaaf sababa ta'an hir'isuun addunyaa magariisa gochuu irratti xiyyeeffachuun fuuldureen addunyaa gaarii akka ta'uu fi dhaloonni akka itti fufu godha jedhame. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Doctor irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti.